Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 18 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa keessatti maatii naannoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii dabalatee namoonni 8 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Lubni beekamaan qabsaan akkasumas badhaafamaa Noobeelii addunyaa kan ta'an lammiin Afrikaa Kibbaa Deezmond Tutuun du'aan boqotaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjinuun tura. Piroodyuusariin tamsaasa keenyaa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan har'a qindeessitu Tuujubee Horaati, oduu har'aa kan isinii qopheessite Jal'anne Gammadaati. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Namoonni miliyoona 11.4 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsaa ka ture bulchiinsi naannoo mootummaa Amaaraa naannoo raayyaan ittisa biyyattii to'ate keessatti namoonni haaraa jireenya jalqaban beelaaf saaxilamuu isaanii ibsee jira. Adde Alamituu Abirraa godina Walloo Kaabaa aanaa Maqeet keessa jiraataa ka turan yoo ta'u magaalattiin to'annaa TPLF jala yeroo oolteetti baatii 4f magaala Baahirdaar keessa turuu isaanii dubbatu. Qe'ee ofiitti yeroo deebi'an immoo qabeenyaan isaanii marti barbadaa'ee arguu isaanii dubbatan. Jiraataa magaalaa kanaa ka ta'an namni biraa obbo Sayyid Nuuruu jedhaman hidhattoonni Hiwaat ega magaalaa sana seenanii qabee sochiin tokkoyyuu akka hin jirre waan nyaatan argachuuf immoo hawaasni waliisaa wal gargaaraa akka ture amma garuu rakkoon kun daran hammaachuu ibsan. Bulchiinsa naannoo Amaaraatti koomishina wabii nyaataa ka ta'an Zalaalem Lijaalem lakkoofsa namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa naannoo bilisa ba'anittis yeroo ammaa guyyaatti midhaan kuntaala miliyoona 1.2 akka barbaachisu ibsan. Kanaafis guutummaa lammiiwwan Itoophiyaaf waamicha deeggarsaa dhiyeessaniiru. Sababaa wal waraansaan bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaa akka godaanan miliyoona 2.3 keessaa namoonni 100,160 qe'ee ofiitti ka deebi'an yoo ta'u hanga dhuma baatii kanaatti hojiin namoota godaananii deebisanii fiduu kan itti fufu ta'uu koomishinar Zalaalem ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Arkibishoop Deezmond Tutuu umrii isaanii 90tti kaleessa du'aan ega boqotanii booda sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu hanga raawwatamutti Afrikaan Kibbaa torban gaddaa keessa jirti. Guyyaa guyyaatti walakkeessa guyyaa yookaan waaree irratti waldaa Seent Joorji isa magaalaa Keep Taawun jirurraa daqiiqaa 10f sagaleen qillifamuu ka dhaga'amu yoo ta'u namoota gaddatti dhaga'ame ibsuu barbaadaniifis galmeen keessummootaaf qophaa'e kaateediraala sana keessa kaa'amee jira. Hanga guyyaa awwaalamanitti galmee waajjira bulchiinsa magaalaa Keep Taawunii fi tulluun Table Mountain jedhamu galgala ibsaa bifa addaatu irraa ibsama. Deezmond Tutuu qabsaa'aa farra sirna apartaayidii akkasumas injifataa waa'ee dhimma mirga dhala namaa jedhamuudhaan badhaasa Noobeel kan nagaa kan argatan yoo ta'u jimaata dhufu reeffi isaanii kaateediraala keessa kan kaa'amu ta'uun ibsameera. Du'a Deezmond Tutuu kana pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ka ta'an Ramaphosa dilbata kaleessaa labse. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif haati warraa isaanii nama dhugumaan waaqayyoo fi uummata isaa tajaajilee lammii Afrikaa Kibbaa Arkibishoop Deezmond Tutuu du'uun isaanii nu gaddisiiseera jechuudhaan ibsa baasan. Abbaa amantii kana waliin waggootii dheeraa keessatti yeroo eebbifamaa qabaanneerra jedhanii jajjabinaa fi hamileen qaban kan ifa ta'e. Imaammata Ameerikaan mootummaa cunqursaa apartaayidii irratti qabdu jijjiirsisee jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa fi muummichi ministeera biyyattii gidduu adda addummaan siyaasaa jiru hammaatee pireezidaant Abdullaahi Mohaammed muummicha ministeera biyyattii Mohaammed Roobalee akka hojii dhaaban gochuu isaanii ibsaniiru. Dubbi himaan pireezidaantii biyyattii akka jedhanitti seeraan ala lafa uummataa bituu keessaa muummichi ministeeraa kun harka qabaachuu isaaniin qorannaan gaggeeffame waan agarsiiseef pireezidaant Farmaajoon tarkaanfii kana fudhatan. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon beekaa filannoo paarlaamaa irratti shira jechuun muummichi ministeeraa Roobaleen ega himatanii guyyaa tokko booda akka hojii dhaaban ta'e.
Reuters akka gabaasetti humnootiin nageenyaa mana jireenyaa muummicha ministeera Somaaliyaa marsanii kan jiru yoo ta'u kana gochuun immoo karaa biraan fonqolcha mootummaa gaggeessuudha jechuudhaan itti aanaa ministeerri odeeffannoo biyyattii dubbatanii jiru. Hoogganoonni yeroo dheeraa fi waladheessaa turan kun gara jalqaba waggaa kanaatti jiloonni 101 kanneen miseensota paarlaamaa hoogganaa biyyattii isattaanu filatan qabaachuuf waliigalanii turan. Falmiin Farmaajoo fi Roobalee gidduutti uumame kun sodaa hookkaraa garee Alqaayidaa Alshabaabitti hidhata qaburraa dhaga'amu mootummaan irratti qiyyaafatee akka hin hojjanne taasisa jechuun taajjabdoonni akeekkachiisanii jiru. Mootummaan Eertiraa dirqama sadarkaa addunyaatti irraa eegamu kabajuu akka qabu kan hubachiiste Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwansaa hojii seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee hojiiwwan humnaa irratti bobbaasu akka dhaabu gaafatte. Kana malees dirqama tajaajila waraana biyyoolessaa fi milishoota biyyattii keessaa yeroo hin murtoofneef akka tajaajila itti fufan dirqisiisuu yookaan yeroo seerarra hin kaa'amneef akka tajaajilan gochuu dabalata. Dirqamni waraana biyyoolessaa akka seera biyyattii irratti kaa'ametti baatii 18 qofaaf akka ta'uu qabu gaafatee jira. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi uummata akka dhaabbattu beeksise. Kana laalchisee dubbii himaa fi hoogganaa waajjira pireezidaantummaa Eertiraa Yemaane Gabra Masqal Tiwiitarii irratti deebii kennaniin himannaan Eertiraa irratti tuulamu yeroo tokko hedduu ta'uusaa akkasumas seeraan ala nama deddeebisuu ka jedhame kanaan Eertiraan kan miidhamtu malee kan gaggeessitu akka hin taane kanaafis tokkummaan mootummootaa qorannaa akka gaggeessu gaafatan. Waashintan biyyootii waan akkasii dhaabsisuuf hojii quubsaa hin hojjanne jettee tarreessite keessas jirra jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Raashiyaan wabii nageenyaaf jecha gaaffii dhiyeessite biyyoonni gama dhiyaa hin fudhatan taanaan carraalee jiran kan biroos of eeggannaan kan itti yaaddu ta'uu pireezidaant Vilaadimir Puutiin beeksisanii jiru. Kunis kan jedhame Raashiyaan waraana ishee hedduminaan daangaa biyya Yukireen irra qubsiisuun muddamsa yeroo hammeessee jiru kanatti. Mooskoon gara jalqaba baatii kanaatti wixinee galmee nageenyaa kan galfatte yoo ta'u kunis neetoon gara gama bahaatti babal'achuu akka dhaabu akkasumas walta'iinsi waraanaa biyyoota akka Yukireeniif Joorjiyaa waliin tolfachuu fi kanneen biroos of keessaa qaba. Haasawaa waggaa torban darbe dhageessan irratti Puutiin biyyoonni gama dhihaa gaaffii dhiyaate kana battalumatti deebii akka itti kennuu qaban akkasumas komee waa'ee Yukireeniif neetoos tarreessan biyyoonni gama dhihaa tarkaanfii hamaa fudhatu taanaan Raashiyaan tarkaanfii quubsaa ta'e fudhatti jechuunis akeekkachiisan Puutiin. Mooskoon deebiin laattu maal akka ta'uu malu gaafatamanii muddee 24 televezyiyoona Raashiyaa irratti Puutiin deebii kennaniin waan adda addaa dabalataa kunis hayyoonni waraanaa kan biyya keenya yaada dhiyeessan irratti hirkataa jedhan. Kana jechuu bira darbanii garuu bal'inaan hin ibsine. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi gaaffii Raashiyaan dhiyeessite irratti marii gaggeessuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsaniiru. Ta'us garuu aangawoonni Waashintaniif iddoo biraa dhuunfaan akka dubbatanitti gaaffii dhiyaate kan hin hojjanne kan hin danda'amne yookaan immoo bu'uura isaarraa qajeelfama biyyootii gama dhihaa faallaa deema. Maraafuu baatii dhufu Raashiyaa waliin marii gaggeessuuf waliigalleerraa jedhan. Lakkoofsi ijoollee vaayirasii haaraa Omikron jedhamuun qabamanii hospitaala seenanii dabaluusaa aangawoonni fayyaa kan Niw Yoork beeksisanii jiru. Dhukkuba COVID-19 qabamuu fi qabamuu dhabalaaluu fi qorannaan gaggeessamu hanqinni kan isa mudate waan ta'eef furuu fi masaraan White House dilbata kaleessaa waadaa seenee ture. Waajjirri fayyaa kan kutaa Niw Yoork ibsa jimaata darbe baaseen lakkoofsi ijoollee COVID-19 qabamanii hospitaala ciisanii dachaa 4 dabalee jira jechuun akeekkachiise. Akeekkachiisa kanaafis kan dachaa 4 dabale kanneen umriin isaanii 18 fi sanaa gadii ta'uu kan jalqabe muddee 5 qabee hanga 7 darbeetti. Isaan kana keessaa walakkaan kan umriin isaanii 5 gadii fi kanneen tallaalii farra COVID fudhachuu hin dandeenye ta'uun ibsameera. Hidhamtoota kiristaana ta'an ayyaanaaf maatii isaanii waliin akka turaniif hoogganaan mana murtii Iraan dilbata kaleessaa guyyaa 10 kenneefii jira. Kunis hawaasa lakkoofsaan xiqqaataa ta'aniif carraa darbee kenname murtaa keessaati. Abbaa langaa muummicha kan Iraan biraa ajaja guutummaa biyyattiif kennameen
ayyaana waggaa haaraa bara 2022 simachuuf akkasumas guyyaa dhaloota gooftaa yesus kabajuu sababii gochuun kan kenname ta'uu marsariitiin miizaan jedhamu irratti barreeffamee jira. Carraa kanaan kiristaanonni hidhaman meeqa akka fayyadaman marsariitiin kun hin ibsine. Hidhamtoota sababaa nageenyaa yakka qindaa'e gaggeessuu, butiinsa, saamiinsa gareen hidhatanii gaggeeffameen kanneen hidhaa keessa jiran akkasumas kanneen duuti irratti murame dhimmi kun isaaniin ilaallatu jedha marsariitiin kun. Sabaa himaan naannoo akka jedhanitti uummata Iraan miliyoona 83 kanneen irra hedduun isaanii musliimota shi'aa ta'an keessa kiristaanni 100 keessaa harka tokko qofa jechuun gabaasan. Kiristaanonni Iraan keessaa immoo harki caalaan lammiiwwan Armeeniyaa kanneen amajjii 6 fuullee keenya ayyaana gannii fi cuuphaa walduukaa kabajan ta'uun beekameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbee hidhattoonni maatii pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa ajjeesuu isaanii firoottan isaanii dubbatanii jiru. Ilmi obboleessa obbo Alamaayyoo Atoomsaa Addisuu Adabaa akka jedhanitti hidhattoonni kun godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa ganda Konchiitti dhukaasa bananii maatii obbolaa obbo Alamaayyoo namoottan 3 fi firoottan isaanii 5 ajjeesuun isaanii himameera. Bulchiinsi aanaa Noonnoo Beenjaas rakkoon kun mudachuu isaa mirkaneessee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa qaba. Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Innis jimaata darbe hidhattoonni naannoo san socho'an jechaan maqaa dhahe godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa ganda Konchii kan jiraatan firoota obbo Alamaayyoo Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime. Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegalee ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaa Shanee jedhamuun yakki duguggaa sanyii maatii obbo Alamaayyoo irratti raawwatee ture. Sababa kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaa'anii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa. Gaaf sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaa Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokkosaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhukaasni banamee qaama Abaa Shanee kana keessaa namni 2 dhahamee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatoo jira humna Abaa Shanee kun baqatee naannoo waraanni dhaabatee duubatti deebi'ee achi jimaata ganama sa'aatii 12 irraa kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jiretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeessaa keessa jiru irratti yakka duguggaa sanyii gaggeessee ture. Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessuu isaanii hime. Kan obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoota 3dha. Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhiyoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraaf. Jarri namoota gurguddaadha. Joobee Garbee, Qidam Qalbeessaa, Izroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaaf intalaa kan ta'an jechuudha. Kananii Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata nagaa uummata keessaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kana ajjeesii walitti dhufeenyas walitti bu'iinsaas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee. Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Alamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaataa asii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'uu hime. Waa'ee ajjechaa jimaata darbe mudate jedhame kana bulchiinsi aanaa Noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa Noonnoo Beenjaati. Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Alamaayyootti humni hidhatee bosona jiru waan shanee maatii kana jaarsolii waggaa 70 waggaa 80 irratti harkaan ajjechaa fudhate qabeenyas barbadeessitu inni erga muraasaaf deebisee gara qaxaraa isaatti galee kana
Ergasii nuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kristal gaddeessaa namoota jarri nafsisanii balleessanis seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjennee uummata sodaadhaan naannoo sana socho'ee iddootti deebinee waan nurraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaatiin xumurreerra. Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Alamaayyoo Toomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geessi jedhame keessaa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru. Rakkoon kan uumame naguunis lama jechuunis daqiiqaa 15 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan asaan nageenyaa kamiyyuu kan ga'in Automatic accident jira warra bilee malee dhaabbiidhaan rakkoon nageenyaa naannoo sanatti fuudhee rakkoo hawaasa ta'e kan baay'ee rammataa diriiraa sanaa qabu. Humnoonni nageenyaa kan mootummaa naannoo sana hin turre yeroo rakkoon kun mudatu. Humni nageenyaa naannoo sana qaxanaa biraa ture giddu gala gandaarraa fageenya waan qabuuf daangaa lafaatiinis daangaa namaatiinis hawaasni wal keessa waan jiraatuuf naannoo sana shakkiin hin turre karaa sanaa deemnee takkaan sharafa xayyameetu eegamaan turre. Badii kana namoonni geessan namoota meeqa akka ta'an wanti sin adda baafattan jira? Waan adda baasin qabu. Hidhattoonni aanaa naannoo Beenjaa keessa socho'an hin jiran kan jedhan obbo Kumarraa Diggaa warri badii kana geesse godinaalee aanicha daangessanii as qaxxaamurani jechaan kan ibsan. Ajjecha maatii obbo Alamaayyoo Toomsaaf mootummaan akkasumas maatiin isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu waamu himatu. Warra ajjechaa kanaaf himatamerraa deebii argachuuf yaalus VOF milkaa'ina hafee jira. Jimaata darbe maatiin isaanii kan ajjeefaman pirezidaantiin duraanii obbo Alamaayyoo Toomsaa pirezidaantii Oromiyaa shanaffaa yoo ta'anii akka lakkoofsa Giriigoosotaa bara 2010 kaasanii naannocha utuu bulchaa jiranii bara 2014 dhukkuba agayoonaa hin ibsamneef adoo yaala fudhatanii biyya Taayilaanditti akka du'an seenaan isaanii ni ibsa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessaa erga du'aan boqochuun falmaa mirga namoomaa fi qabsaa'aan farra sirna appaartaayid luba Deezmoond Tuutuu ifa ta'ee beekamee booda ijoo dubbii addunyaa ta'ee jira. Deezmoond Tuutuun maal akka dalagan addunyaa kanaafis dhaloota kanaafis immoo maal dhiisanii darbanii waan jedhu irratti yaadni adda addaa kennamaa jira. Gabaasa Liindaa Giveetaash Johannesburg irraa ergite irratti hundaa'uudhaan Nugusuu Taammiree qophii ittaanu qindeesseera. Badhaasni Noobeelii nageenyaa Archbishop Desmond Tutu salphaatti kan dhufe hin turre. Desmond Tutuun biyyattii Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu. Giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutuun kanaaf sababaadha. Zaark yookiin immoo maqaa maasoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabajaa jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsu moggaasaniin kan beekaman Qees Desmond Tutu onkololeessa 7 bara 1931 achuma naannoo Johannesburgitti kan dhalatan naa ta'u Cape Town keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'aan boqotan. Seenaan isaanii akkamidha? Qees Desmond Tutu leellisoota mirga namummaa kaanirraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursaa apartaayidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti koomishina dhugaaf araaraa wayitaa hooggananitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokkoof keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan. After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage in a gadda hedduu hokkara baay'een booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduutti mareef taa'uu akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan kaa'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan.
Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobeelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobeelii badhaafaman sana haasaa godhan keessa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefiitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasii Desmond Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimani Desmond Tutu naa ibsan akkas jedhan. When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in. Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhaga'ama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'attan jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Mandeelaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araaraa biyyoolessaa godhanii muudaniini. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa poolitikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimookiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizela innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiif illee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kana qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu. Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders. Bara Nelson Mandelaatiin booda hooggantoota biyyattii sirna apartheidiin booda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoogganoonni kun karaarraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan duraboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne. The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism. And we need to... Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma gaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu duudha kanneeniin buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartaayidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongiresiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin United States duraanii Barack Obamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata. Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati.
Hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu wixata kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii irraa waa'ee tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33ffaa ilaallata. Gareen Itoophiyaa gara Yaawundee deemaniiru. Seera kophee atileetotaa ilaallatu irrattis waan jedhu qaba. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33ffaa Kaameruun keessatti taasifamu irratti kan hirmaatu gareen Itoophiyaa gara Kaameruunitti imalee magaalaa guddittii biyyattii Yaawundee seeneera. Gareen Itoophiyaa taphattootaa fi leenjiftoota akkasumas warreen gargaarsa adda addaa kennan 28 of keessaa qabuudha kan gara Kaameruunitti imale. Gareen kun dilbata kaleessaa yemmuu Finfinneedhaa ka'u Ministeerri Ispoortii fi Turizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jira alaabaa biyyattii leenjisaa garichaa kan ta'anii fi obbo Hubatuu Abaateetti kennuudhaan sirni gaggeessa garee Itoophiyaa taasifameera. Tapha amajjii 9 bara 2022 jalqabamu kanaan duraan taphattoonni Itoophiyaa gara Saawud Arabiyaa deemuudhaan shaakallii haala qilleensa wal fakkaataa keessatti taasifamuuf akka isaan gargaaruu fi tapha firummaa 2 taasisuudhaaf karoorfatanii turan. Garuu sababa dhibee koronaatiin ittuu hin ta'in afeera. Kanaafuu gareen Itoophiyaa torban 2 dursee gara Kaameruun deemuudhaan ittuu guyyaan taphichaa hin gahin tapha firummaa 2 taphachuuf akka karoorfate gabaasameera. Taphni firummaa kun yoom eenyu wajjin eessatti akka taasifamu hin himamne. Gareen Itoophiyaa tapha isaa jalqabaa amajjii 9 garee Cape Verde wajjiniin kan taasisu yemmuu ta'u amajjii 13 immoo Kaameruunii waliin taphata. Gareen Burkina Faso ramaddii kana keessatti argama. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana wajjiniin wal qabatee dubbiiwwan ijoo turan keessaa inni tokko taphattoota biyyoottan Afrikaa kilaboota biyyoottan alaaf keessumaa gareewwan Awurooppaatii fi taphatanii kan ilaallateedha. Akkaataa waliigaltee kilabootaa taphattootaa fi biyyoottan taphattootaa gidduu jirutti taphataan biyya dhaloota isaatiif taphachuu qabu tokko ittuu biyyisaa tapha hin taasisin torban 2 dursee garee lammii biyya isaatti makamuu qaba. Kanaan dura waldaan kilaboota Awurooppaa sodaa koronaatiin kan ka'e yaaddoo qabu ibsuudhaan taphichi akka jijjiiramu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookaan FIFA gaafatee ture. Haa ta'u malee Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa guyyaa taphichaa jijjiiruudhaaf waan hin barbaannee fi kilaboonni Awurooppaa waliigaltee haaraa kan wal hubannoo irratti hundaa'e Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa waliin erga taasisanii booda taphattoonni akka duraanii torban 2 dura ittuu hin taane torban 1 dursanii amajjii 3 garee biyya isaaniitti akka makaman waliigaltee irra ga'amuun isaa beekameera. Kilaboota biyya Ingilaand keessaa gareewwan Tottenham, Leeds United, Newcastle fi Norwich City'dhaan ala kan jiran kilaboonni hunduu taphattoota isaanii warreen dhalootaan Afrikaa ta'an biyyoottan isaaniitti erguu qabu. Odeeffannoon ispoortii irraa inni biraa immoo waa'ee kophee atileetotaa kan ilaallatudha. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa tibbana kana seera haaraa baaseen atileetonni dorgommiidhaaf fiiganu sooliin yookaan miiljaleen kophee isaanii ammam akka haphachuudhaa fi furdachuu qabu murteessuudhaa fi seera raggaasisuu waan barbaachisaa ta'ee fi amajjii 1 bara 2022 kaasee seera hojiirra ooluu jalqabu baaseera. Akkuma kanaan sooliin yookaan miiljaleen kophee atileetotaa tiraakii fi bakkeerra fiiganii haphinni isaa yookaan furdinni isaa miilimeetirii 20 olis isaa gadis akka hin taane murteesseera. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa fi kaampaanonni meeshaalee ispoortii oomishan waliigaltee taasisaniin amma sadaasa 1tti bara 2024tti kopheen kaampaanonni oomishanii akkaataa seera amma bayeen ta'uu qaba. Haa ta'u malee yaada kana irratti kaampaanonni gurguddaan meeshaalee ispoortii oomishan ogeessonni fayyaa dhimma atileetotaa irratti hojjetan haphinaa fi furdina miiljaleen kophee seeraan daangeffamuu hin qabu jechuudhaan falmii kaasaa turan. Warreen kana qofa miti atileetonni illee gaaffii mataa isaa danda'e qabu. Atileetiin tokko kophee keeyyachuu hin barbaadu miila qullaan fiiga yoo jedhe fiigees yoo moo'e maaltu ta'aa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaa turan ammallee gaafachaa jiran. Abbabaa Biqilaa inni maaraatoonii miila qullaa fiigee moo'ate waa'ee seera kanaa ittuu dhaga'e maal jedha laata? Qophiin ispoortii keenya kanu. Gabaasa kanaa fi oduu Kennedy Abaateetii fi oduu Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irraa arganne fayyadamneerra.